Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel Alamii Mokonnan zirra jirtu baga jiraattan isiniin jechaati. Namoonni YouTube channel Alamii Mokonnaniif haarawaa taatanii sheerii, laayikii, sabiskiraabii, koomentii babbareedaa kaayuudhaan jajjabeessaa. Dogongora yoo isiin qabaatte immoo dogongora isii sirreessaa fi jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Asumaan ergaa koon dabarfadhaa. Alamii Mokonnan baga gammaddee koongiraariileeshinsiin jechuu barbaada. Baga firii dadhabbii keetii kan yeroo dheeraadhaa biraan geettee ittiin milkoofte baga gammaddee siin jedha. Alamii ati dubartii baay'ee goobazii fi dubartii baay'ee cimtuudha. Dalagaa mana namaa danda'aatinini mana namaas dalagaatinini akkasuma miidiyaa mataa keetii uumatteetinini dalagdee ittiin milkaa'uudhaa fi sadarkaa kana irra gahuudhaaf immootu ati dhugumatti jabduudha. Jiruun biyya ormaa qormaata hedduu qabdi. Qormaata kana dandeessee dalagaa mana namaa dandeessee sadarkaa kana irra gahuu kootii fi baay'ee goobasiin jedha. Cimtuu teenya jabaadhuu haaluma kanaan itti fuufi ammas duubatti hin deebini. Kuni eegalsa yookaan jalqabaadha. Hojiin guddaan ganaa si hafa. Haaluma kanaanii cimii jabaadhuu itti fuufisiin jechuun barbaadeeti. Daawwattoota Alamii Mokonnan asumaanii obboleeyyan keenya wal haa jajjabeessinu, obboleettii keenya jajjabeessaa. Gammachuun isii gammachuu keenya. Miidiyaan isiidhaa kuni miidiyaa uummata Oromoodhaa hunda, miidiyaa keenya hunda. Maqaan ka Alamii Mokonnan haa ta'u malee miidiyaan keenya hundaa nu hundaayyuu uf jalatti dhuunfata. Isiin illee yoo isin hamilee itti hortanii sirritti jajjabeessitanii dogongora isiidha sirreessaa fi tinini iddoo kanatti sirreeffadhu ka hafe immoo jabaadhu jedha. Koomentii baay'ee gaggaarii kaayaa fi tinini sheerii godhaa fi tinini laayikii godhaa fi viidiyoo isin hojjettu haala midhaagaa ta'e laalaa fi yoo isin jajjabeessitanii isiin illee sodaa keessaa baatee tinini kan qara yoo dadhabdee yookaan immoo hojjechuudhaaf sanafii taateetiin duubatti hanaftu taate hamileen itti isin hortani gara fuulduratti akka deemtu isii taasisa. Cimtee yaada addaa akka isin fiddu isii taasisa jechuudha. Jajjabinni keessan yaadni isin kennitaniif koomentii jalatti. Kanaafuu dhaamsi koo wal bira haa dhaabbannu. Alamii qofa odoo hin taane fakkaattoota akka isii Oromoo bakka jirutti wal haa jajjabeessinu isiniin jedha. Nuti jabaannu malee gabrummaa jalaa hin baanu. Gabrummaa kamiin jalaayyuu hin baanu. Utuu jabaannee jiraanne, utuu ka wal jajjabeessinu taane, utuu ka tokkummaa qabaannu taaneeti bakka hundatti gabrummaan nu faana hin godaantu. Gabrummaa dhiyeessuudhaaf hoo biyyaa godaantees isii suni sima faana jirti, sima faana godaantii jechuudha. Kanaafuu kana jalaa wal baasuudhaaf cimsinee laafaa keenya haa jabeeffannu. Jabaa keenya immoo isa duraa caalaa akka jabaatuu fi jabeessinee haa oofnu qabannee jechuudha. Wal qabannee tokkummaa keenya cimsannee jaalala baay'ifannee beekumsa horannee gaafa jenne nuti walii fi beekumsi nama tokko nuufi ummata keenya hundaaf jechuudha. Kanaafuu obboleettii keenya haa jajjabeessinu. Jajjabinni keessanii fi yaadonni isin isiidhaaf qooddanii isiidhaaf hamilee fi dandeessii guddaa isitti hora. Hamilee isitti hora. Namni tokko gaafa si duubaan jirraa jabaadhu jettaniini gaafa koomentii keessanii fi gaafa laayikii gootanii fi gaafa sheerii gootanii fi waan dandeessaniin gargaartanii ummata akkanaa qaba adaa jechuudhaan sodaa keessa jirullee ofirraa balleessiteetiin cimtee haala gaariidhaan hojjechuudhaaf deemti jechuudha. Kanaafuu laafaa keenyallee ka cimsu numa jechuudha. Jabaa keenya immoo daraan akka jabaatu kan taasisullee numa jechuudha. Kanaafuu wal haa jajjabeessinu. Nuti walii fi wal malee waan biraa hin qabnu. Isii yoo jabaatte numaa fi isinis yoo jabaattan immootu numaa fi saba biraati lixanii in hojjettanii sabuma keenyaaf hojjettanii keenyuma jabeessitanii. Kanaafi akka cimtee hojjettuu fi hamilee akka itti hortan dhaamsa kooti. Alamii keenya baga gammaddee siin jechuun barbaada. Yeroo jalqabaatiif baga gammaddee namaan jechuu kooti waan jedhullee hin beeku. Gammachuun kee gammachuma keenya kan uummata Oromoodhaa hundaati. Oromoota koo
qomoowwan koo hundi keessanuu galatooma isiniin jechuun barbaada. Warroonni laayikii godhuudhaan, sheerii godhuudhaan, koomentii barreessuu fi sadarkaa kana irra isteeppii tokko gara isteeppii tokkotti akka isin tankaarfattu. Dalagaa mana namaa danda'aa jiru gabrummaa keessatti ofitti amantummaa horattee sadarkaa kana irra akka geettu kan taasise isin gargaarsa keessaniin jechuudha. Rabbii gaditti gargaarsa keessanii, gargaarsa Oromootiin jechuudha. Alamiin kophaa ofitti uumaa gochuu hin dandeessu. Isinitti dabalamtee, isinis isitti dabalamtanii waan dandeessaniin wal gargaartaniiti jechuudha. Wal gargaaruu jechuun mallaqa walii baasanii kennuudha miti. Wanti waa hunda caalu yaada gaariidha, wal jajjabeessuudha, laayikii godhuu fi sheerii godhuu fi waan dandeessanii kanuma jechuudha. Bakka wanni biraa hin jiru, gatiin ittiin kafalamu, harki nu amma nu jalaa hin miidhamu. Kanaafuu waan dandeenyuuni obboleetti keenya haa jajjabeessinu, bira haa dhaabbannu isiniin jechuun barbaadeeti. Ilaalchi isin viidiyoo isiidha jalqaba haga xumuratti daawwattan isiidhaaf immoo faayidaa guddaadha qaba. Isin illee gaafa jabaattee galte gara biyya ofiillee kan galtu yoo taate biyya ofiitiifis uummata Oromootiifis tola guddaa ooluudha dandeessi. Gaafa san nutis ittiin boonnaa jechuudha. Gargaarsi nuti isii bira dhaabbanne yookaan isii gargaarri suni akka lafatti hin banne goonee jirra. Akka isin ofitti amantummaa horattee gaafa gara biyya ofii imaltellee haala bareedaadhaan, haala nama gammachiisuu fi uummata Oromoo gammachiisuu fi haala uummata isii gargaarisan gammachiisuun akka isin hojjettuuf isii gargaaraa jechuudha. Duuba dhaabbachuun keessan, wajjin jiraachuun keessan, isii qofa oduu hin taane hunduma warroota guddachuudhaaf, hojjechuudhaaf tattaaffii godhaa jiru bira akka dhaabattan dhaamsa kootii isiniin jechuun barbaadeeti. Nama kamiyyuu koomentiidhaan jeequu oduu hin taane, hamilee isaa cabsuu oduu hin taane, dogongora isaa iddoo kanatti dogongora qabdaa sirreeffadhu jechuudhaan gorfachaatiin yaadota gaggaarii barreessaa fiitiin yaada keessan san koomentii keessan san laaltee yaada addaa wayii isin illee maddisiiftee akka dhuftu taasisuudhaa fi isin hamilee isin irraa barbaaddi jechuudha. Kanaafuu wajjii yoo hojjanne, wal bira yoo dhaabbanne, harka yoo wal qabanne, tokkummaa yoo cimsanne wanti nuti jabaatu tasumallee hin jiru jechuudha. Waan barbaannu hunda ni arganna. Rabbi tokkummaa keenya nuuf haa cimsu, biyya keenya Rabbi nagaa nuuf haa taasisu, uummata keenya Rabbiin balaa bu'aa jiru ka bu'ee jiru jalaa najaa isaan haa baasu, waan hojjettanii Rabbiin isin haa milkeessu, waan sodaattanii Rabbiin najaa isin haa baasu, waan hawwitan hunda Rabbiin isin haa badhaasu, hawwii keessan hunda Rabbiin galmaan isinii haa gayu, darajaa keessan Rabbiin ol isiniif haa kaasu. Du'aayii isiniif godha. Namoonni tokko gaafa biyya namaa jiru sirrittiin hojjeta dhaamsa. Namni tokko miidiyaa kanarratti anas ta'e isinis hundumaayyuu fakkaatonni akka keenya alamii dabalateetiin gaafa biyya namaa jiru cimeen hojjeta. Gaafa biyya isaatti galee rakkoo garagaraatii fi dalagaa isaa kana irraa rakkoolee hedduun gufuu kan itti ta'eetiin duubatti deebi'u hojii isaa kanarraa ni jira. Kanallee kan taasise numa jechuudha. Nuti kenninee fudhachuu baranne malee kenninee gammachiisuu hin barre irra hedduun kenna. Kanaaf jennaan nama tokko gaaf duraa miidiyaa irratti kan jajjabeessinu haalaa yoo taane gaafa gara biyya isaa inni gale oduu isaa hin qabnu, hin jajjabeessinu, viidiyoo yoo inni gadhiise bira hin dhaabbannu, hin ilaallu, viidiyoon isaa hin ilaallamuu fi namooti kana iddoo kanatti hamileen tuqamee dalagaa isaa irraa akka duubatti deemuu fi akka waan hojjetu wallaaluu fi akkuma hojii kanaa jibbee irraa dheeksu kan taasisellee hedduu isaanii numa jechuudha. Nuti utuu wal bira dhaabbanne, nuti utuu wal gargaarree waa hundaayyuu waliif kennine, walii gumaachine, yaada gaarii, hojii gaarii irratti akka bobbaanu utuu wal taasifne dalagaa kami irraayyuu namni hamileen isaa cabee duubatti hin deebi'u jechuudha. Kanaafuu wal haa jajjabaannu, wal haa jajjabeessinu, harka walaa qabannu, tokkummaa keenya haa deeffannu, dhugaa awwaalamteellee akkasuma haa soqannu isiniin jechuun barbaadeeti. Dogongorri yoo jiraate na hofulchaa isiniin jechaati. Asumaan sheerii laayikii hin dagatinaa, asirratti hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dogongora jiruuf na hofulchaa isiniin jechaati. Galatooma ulfaadha. Warroonni obboleetti keenya sadarkaa kanarraan geessan kuni eegala malee xumuraa miti.
wajjin dhaabbachuu fi jajjabinni keessan akka isin jajjabeessitan asumaan dhaamsa isinii dabarsu barbaada. Turtii gaarii galatoomaa warroonni isin wajjin dhaabbattan hedduu gammadee jira. Isin isteeppii tokkoffaa irraa gara lammaffaatti tarkaanfachuu isiitii fi xumura hojiitii miti eegala hojiitii jabaadhuu itti fufii isiniin jedha. Hunduma keessanuu isii dabalatee warroonni hojii garaagaraa irratti bobbaatanii jirtan hojii keessanii rabbi isin haa milkeessu. Sodaa tokko malee hojjechuu, ofitti amantummaa qabaachuu, gaarii namaaf yaaduu kanni yoo jiraate dalagaa keenyatti wanti gufuu ta'u tasuma hin jiru. Wanni gufuu nuti ta'ullee yoo jiraate mootuu salphatti kunnee keessa bahuu dandeenya. Gaarii yoo hojjette, gaarii yoo dubbatte, iddoo gaarii yoo oolte, iddoo gaarii yoo dhaabatte utuu hin yaadatin milkoofta waan ta'eefuu itti muddaa isiniin jechuun barbaadeetii dalagaa gaarii irra jirtanii hedduu isin kabajaa, hedduu isin jaaladha. Qomoowwan koo turtii gaarii isiniin jechuun barbaada.